nama akka kiyyaa kan waan itti mul'ate dubbatuu fi dura dhaabatuun maqaa balleessuudhaaf yoo yaalan rakkoon qabu. Lammaa maqaa balleessuudhaaf yaaluun garuu nama biratti rabbi birattis dhugatti nama wal gaafachiisa. Waan amma deemaa jiru kun hunda keenya dura namni morme Lammaadha nan beeka. Waan Lammaan waggaa tokko walakkaa obse ilmi namaan obsu dhugaan siin jedha. Ilaalcha qofa osoo hin tahin dhiibbaan irratti godhamaa ture. Oo dubbatan waan nama toluu miti. Humnoonni gara kaan jirani warri sirna durii deebisuu barbaadu fi warri baay'ee uumuu barbaadu maaliif akka itti dudutan naaf gala. Ololli maqaa balleessii isarratti godhamaa ture. Jara keenya tokko tokkoon harka ol keessa naqatanii godhan. Jarri kun nama Oromoof dhaabbatu, nama dhugaadhaaf dhaabbatu. Kamiyyuu akka hin fudhannee fi balleessuurraa duuba akka hin deebine kan ragaa ba'eedha. Humna akkamiitiin wal dura akka dhaabannus namni keenya sirriitti waan hubatuu qabu natti fakkaata. Argeera ololoo tokko tokko fa'aa kan jarri beekuu hin dandeenye namoonni maan isaan morman fiid godhan soba Lammaa naannummatti dhiibuudhaaf yaaluun sabboon akka isaatu jiru kijibduun dishii. Wanni har'a isarratti duulamu akka dhuunfatti waan isa jibbaniif miti. Ejjennoo Oromoo waan calaqqisiiseef. Ejjennoo wareegamtoonni keenya waggaa 50 irratti wareegamaa jiran san ganuu didee dhaabbatee waan falmee fi duulli kun hundi irratti godhamaa jiru jechuudha. Kuni garuu akka isaan yaadanitti Oromoo keessatti kan isa jibbisiisu ta'ee natti mul'atu. Durirraa kaasee warri hoggan Oromoo irratti xiyyeeffatu wanni isaan hin hubatin Oromoo waan tokko bateera. Namni isaan faarsan yeroo hunda shakkiitiin akka ilaalamu ta'eera. Namni isaan abaaran immoo Oromoo onnee keessa akka gadi seenu godheera jechuudha. Duulli torbanoota darbe kana keessa irratti godhame Lammaan duroo onnee Oromoo keessa jira dhuka Oromootitti akka gadi seenu kan godheedha. Kanaaf ammoo dhaloonni ilaalaa dhufu waa baay'ee barachuu